ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። መቃባ ከኒልማ ከነፉረ ቁልቁሉ ዋቀዮ ተኮት ኒያመና በአብ ስም በወልድ ስም በመንፈስ ቅዱስ ስም አንድ አምላክ አሜን። ጃለተሞት በርሲሶ ተኮ አከሱመስ ፋርፋቶት ሁንደ ጫላ እዶ ቁልቁሉማ ከነቲ ሰገሌ ዋቀዮ ደጋውዳፍ ፈጎዳይስ ዲዮዳይስ ከወልት ሰሰበምተን ኦቦሎተን ኮንድ ኬሰኑ መቃ ዋቀዮቲን በገበረ ሐራቲን ሲኒንገ ከፈዲፍ የየመ ዋቀዮት የሮ ቀምኖ ኩታለ መፋ ወሊንቱራ በሩምሰ ወንጌላ ዋይ ሙጫ በዴ ኑሰች ከሰጥ አቆፊላል በድኔ ሀፉ ወከን ቀብነ ነምን ጅሩ ከሰከሰቲ ዋም ባዬ በርባድ ቀርሺኒ በርባዳ ቀበኛኒ በርባዳ ዋምባዬኒ በርባድ ገሩ ኦፍ ደገት ነምኒ ገምነተኤ ኦፍ በርባዴ አርገቹ ነም ኦፍ በርባዱ በረዱማ ከነ ኬሰት ኦፍ በርባደኒን አርገን ታናን ጅሬኝ ኬሰን ሚአ ተኡዲሱ ደንዳ ኑስ አኩመ ሙጫ በዴ አርገሜት قلبي نكيسا بد جالل واقعيو نكيسا بد جرين أفورا نكيسا بد إسان بربادني جرين إسا أغا إسا كاليسا إسا أتمچو يوم يو تانان غمچو نكيسا بهندن ديني اتنجراچو داف واقعيو نو أغرغارو متدرين بروم سكوتي موفان darbeera hundumtu Kiristoosin haaradhaa isa jedhe ergaa qulqulluu Phaawulos jara Qorontosii ergee lammaffaa boqonnaa 5 lakkoofsa 17 irra kan jirudha. Bara haaraa yeroo kabajnu wantoota hedduu isa keessatti ilaaluun dirqama nutti ta'a. بري هاراف موفان قب برا هاراف موفا كان يسججسيسو هجي برا سنة كيست تجتمود نمني برا هاراسي مجود أفف قبس شرقي هارا بتجود آن انتو يوكين ميا هارا فايا أدادات فايا فمودان بري هاران جيجيرم بري هارا كان جيجيرمو of جيجيرودان بري يوم يو برا غيان يوم يو غيو مسان برا كان جيجيرو نم برا سنة كيسة علاتود نم برا نم تاو يروباي أفانا معرفاتين زمناوي سو جدامي بكمامتي نم برا زمناوي سو نم برا كان تامو مي برا كيسة نم هوجي هوجتي أرقم نما برسنا كان في تاسيس نما برسنا بوجيات نما برسنا كيسا هجي هارا ياد هارا قلمي صفتو بر هارا سمت وقادو بچوت اف دچين الدنيا تون بر هاراني سمت أبابون دراري بران كلينس هارا كلينس بوبينيس هندينو of جيجيرانيت برا جيجير غويا سنامتي كان جيجيرات baricha kan miidhagsu abaaboon dachirratti yeroo leellistu birra
irraa bari'uusaa nu agarsiisti. Otoo abaaboon abaaba'uu baate qilleensis akkuma duriitti dimimmisni sun otoo nurraan ka'een iyyi bakakkaa otoo nurraan cisiin bacaqiin gannaa otoo nurraan cisiin yookiin mucucni otoo nurraan hafiin itti fufe taanaan barri hin jijjiiramu. Bara kan jijjiirratu jireenya baraa sana keessa kan taa'u taatee bara sana keessa hojii bara sana keessa raawwatamudha. Maaliif uumamni yoomiyyuu taanaan baraa fi iddoodhaan kan daanga'udha uumamni namaa. Iddoo fi baraan kan hin daangoofne Waaqa qofa. Waaqayyo baraa fi iddoodhaan hin daanga'u. Barri isaaf hin lakkaa'amu. Maaliif uumaa waan ta'eef. Inni lakkooftuudhaa ol, safartuudhaa ol, yaada namaatii ol, maatii Waaqayyo wanti tokko nuti dagachuu kan hin qabne. Namoonni addunyaa kana keessa Waaqaan uumamnee otoo jirru Waaqa safaruudhaaf, Waaqaaf eenyummaa isaa ragaa ba'uudhaaf yeroo kaanu gowwaa ta'uu keenya nutti agarsiisa. Arjummaa isaatiin Waaqayyo of nu ibse malee beekamtii dandeettii keenyan Waaqa bira ga'uu hin danda'u. Kanaaf Waaqayyo moofaan sun darbeera. Hundinuu Yesuus Kiristoosiin haaraa ni ta'u yeroo jedhamu wanti barri haaraa nu haaressu waan baay'ee miidhagina baay'ee caala Waaqayyo waliin jiraachuutu bara haaraa namaa taasisa. Yoo bara haaraa keessa jiraannee yaada moofaa wajjiniin gugguufne taanaan barri hin jijjiiramu. Bara sana keessatti nutis akkuma duriitti yaadne taanaan barri hin jijjiiramu. Barri kan jijjiiramu yoo bara sana keessatti of jijjiirreedha. Kanaaf ka abbaan keenya Daawit akkuma yaadattan faarsaasaa 102 lakkoofsa 11 haga 12 umuriin koo akka gaaddidduutti lakkaa'ameera. Anis akka citaa goggogaa ta'eera. Ati garuu bara baraan ni jiraatta. Barri kan lakkaa'amneef bara baraan kan jiraatu yoomiyyuu taanaan barri kan isan daangessin iddoodhaan kan hin turre Waaqa qofa. Uumamni namaa akkuma yaadattan umuriidhaan kan lakkaa'amudha. Abbaan keenya inni hangafaa Addaamillee umuriin isaa kan lakkaa'amedha. Dachii kanarratti waggaa 930 qofa jiraata. Umuriin lakkaa'ameef barri umuriin sun daangessu garuu ni dhaabbate. Abbootiin hedduun umuriidhaan lakkaa'amee safaramee keessa jiraatu sanaa ol ta'uu hin danda'amu. Sanaa ol kan ta'u umuriis iddoos ce'ee umuriin iddoon kan isan daangessine Waaqa qofa waan ta'eef ka abbaan keenya Daawit ani akka citaa goggogeeti. Umuriin kootiis akkuma gaaddidduu koo gabaabaadha. Gaaddidduun akkuma argitan ni jijjiirama. Ganama kara lixaatti yoo dheerate taanaan galgala immoo kara bahaatti. Gaaddidduun jireenya namaa keessatti hin dheerata hin gabaabbata. Umuriin keenya akkas maatii Waaqayyoo. Umurii darbu kana keessatti waan hin darbine. Yeroo qabnu yeroo daangaa kana keessatti waan hin daangeffamne. Jireenya dhugaa, jireenya isa bara baraaf nu jiraachisu, isa Yesuus Kiristoosiin haaraa ni ta'a kan jedhame. Isa moofaa sana dhiisnee isa haaraa sana yoo qabanne taanaan keenyas ni dheerata. Daawit akkas jedha faarsaa'uma kana keessa lakkoofsa 25 haga 27tti yaa Waaqayyo durii kaastee dachii lafa bu'uureessite dur yeroo addunyaa kana keessummeessu yeroo addunyaa kana soneessu Waaqayyo dur lafa dachii kana bu'uureessite. Samiinis hojii harka keetiti.
isaanin badu ati garuu isaan ni badu ati garuu ni jiraata hunduu akka uffataatti moofa'u ni jijjiiramus ati garuu isuma siidha barri keetis hin dhumatu barri kan hin dhumanneef barri kan lakkaamu urjii fi aduudhaan addeessaan lakkaamu uumamni hundinuu siif si lakkaa'u si ibsu sitti himuu hin danda'ani Waaqayyo kan hin jijjiiramnedha ati isuma san Waaqayyo kan ibsuu danda'u jechi hanqina waan qabuuf maal jedheen Daawit anta gin yaa'u antana ati garuu isuma sumatu si jedheen kanaan ala wanti biraa isa ibsuun hin rakkate kanaaf Waaqayyo isaan ala wanti hundinuu ni darba wanti hundinuu ni jijjiirama jireenya yeroo amma nuti qabnu kana Waaqa wajjiniin uumaa keenya barree isaaf waan aarsaa galchuu qabnu hundayyuu galchinee fi waliin yoo jiraanne immoo akkuma mata duree barumsa kootii hin dagatina moofaan ni darba jedhame haaraa kan ta'uu danda'u Yesuus Kiristoosiin isatti amanuudhaan yoo jiraanne taanaan haarummaatti deemna isa nama haaraa jedhame isa nama haaraa jireenya haaraa nu laate jireenya bara baraa nu laate Waaqayyo akka isaatitti nus bifa isaatiin uumamne akkeenya isaatiin hojjetamne waan ta'eef karasitti guddanna kan uumamee hin moofoofne waa takka hin jiru hundinuu ni darba dacheen ilaallu bal'oon tunis ni darbiti samiin amma ilaallu kunis ni darba kan hin darbine sagalee Waaqayyo kan hin darbine jireenya keenya kan jijjiiru sagalee Waaqayyo kan jedhame fooniif dhiigasaa sagalee Waaqayyo isa dhugaa jireenya bara baraa kan nu laatu amma dhageenyu kanatu wajjin nu jiraachisuu danda'a kun ni darba hinaaf daangaadha jireenya keenya keessattis Kiristaan nama hundaafu Kiristoosiin yoomiyyuu taanaan haaraa waan taaneef hunda haaressuu hundaaf ifa ta'uun nurraa eegama bara haaraa kan taasisu hojii keenya yoo jennu hojiin bara kana keessatti hojjetan barri tuni haaraas moofaas ta'uu dandeessi yoo akkuma barri hin gaddaatti fufte taanaan barri haaraan hin jiru barri haaraa kan ta'uu danda'u yoo bara haaraa kana keessa waan Waaqayyo jaalatu waan Waaqayyo barbaadu jireenya keenya keessatti jijjiiramni yoo dhufeedha raajichi Hisqiyaas akkas jedha laphee keessan isa dagaachaa kana darbadhaa jedha isa darbadheetan laphee fooniif afuuraa isinii kennaa namni bara haaraa keessa jiraatu of jijjiiruun dirqama of jijjiiruu jechuun immoo laphee isa dhagaa ta'e isa hin cabne isa laafne isa hin naane isa hammeenyaan of tuulee jiru san isa hin jiksine taanaan barri haaraa ta'uu hin danda'u barri haaraa kan ta'u kitaabni qulqulluu akkuma amma nutti himetti sagalee Waaqayyoos akka nu barsiisu yoo nuti fedhii keenya isa akka dhagaachatti ulfaatu isa sagalee Waaqayyoodhaaf didee jedhu raajii Hisqi'eel boqonnaa 11 lakkoofsa 19 haga 20tti laphee akka dhagaatitti jabaate nan barbadeessa nan jiksa ejjeedhee boodaa laphee afuuraa fi fooniin isiniif kenna barri haaraa kana keessatti laphee haaraa Waaqayyo irraa nu laatamu laphee haaraa Waaqayyoodhaaf cabu laphee haaraa Waaqayyo simachuudhaaf qophaa'e sagalee Waaqayyoodhaan haaromfame kan bututee
kan moofeessan otoo hin ta'in jireenya dhugaatiin Waaqayyo gammachiisuudhaaf kan jiraatu yoo ta'e taanaan dhugumatti barri keenya bara haaraa ta'uu danda'a. Bara haaraa kan kabajnu abdii dhugaadhaan Waaqayyo irraa waan argannu yaadachuudhaan maaliif akkuma Oromoon yeroo bara haaraa nagaa wal gaafatu baga bacaqii gannaa ceetee booqa birraatiin isiniin ga'e jecha abdii of keessaa qabu. Bacaqiin gannaa waan baay'ee of keessatti qaba. Booqni birraa immoo waan nutti mul'atu. Birraarra dhaabannee waan baay'ee ilaalla. Boonatti cehuu dandeenyu nu agarsiisa. Kanaaf abboonni keenya bonaaf ganna addunyaa kanaan bona immoo jireenya dhugaatiin fakkeeffatu. Maaliif akkuma yaadattan ganni dukkana. Ganna keessa roobni hammaataadha. Bakakkaan iddoo addaatti dhagaa. Ganna keessatti wantoonni nuti ilaallu baay'een isaanii mucucaan kan fakkeeffaman. Qorri kan itti hammaatu. Kana waan ta'eef lagni kan itti guutu. Bishaan lolaan waan baay'ee fudhatee kan bara itti deemu waan ta'eef ganni kun addunyaa kanaan fakkeeffamti. Maaliif addunyaan kun rakkoo walxaxaa keessa jiraatti. Ganna keessa hojiin hojjetama. Yoo ganni darbe garuu hojii hojjechuu hin danda'amu. Hojii gaariinis nama ta'uu kan dandeenyu waan gaarii kan keessatti hojjetachuu dandeenyu ganna keessa gannan facaafanni taanaan birraan hammanu. Ganna keessa waan gaarii magarfanni taanaan bonni nutti hammaachaa deema. Kanaaf bonni jireenya isa dhugaatitti kan fakkeeffamu aduu isa dhugaatitti. Jireenya isa bara baraatitti kan fakkeessu waan baay'ee abdii of keessaa waan qabuuf. Kanaaf ganni yeroo hojii, yeroo azmaraati, qonna keenya kan itti qonnu. Addunyaan tunis yeroon amma nuu kenname kunis kan hojii gaariitti hojjennu. Maaliif hojii amma hojjenne taanaan guyyaa fuuldura Waaqayyo dhaabbannu hin gaafatamna. Of harkaa homaan qabaanne taanaan hin badhaafamu. Na fuuldura kootii badii jedhama. Kara ibidda bara baraatitti darbadhaa jedhamuutu dhufu. Kana kara dukkanaatti geessaa. Dukkana ammaa tana yoo dhadhamanne, dukkana ammaa tana yoo injifanne isa sun nu bira hin qaqqabu. Abboonni keenya kanaaf mucuca hammaataa keessas jiraatu. Roobnis hammaatu. Bakakkaanis iddoo barbaade iyyuus jireenya bara baraatiif of qopheessuu waan qabnuuf. Akkas jedha dhugaa dubbachuudhaaf jireenya addunyaa kana keessatti bu'aa ba'iin ni jira. Mucucaachuun ni jira, kufuun ni jira. Ermiyaas raajii isaatii irratti boqonnaa 8 lakkoofsa 4 irratti maal jedha siitan? Waaqayyo akkana jedha. Maal jedha Waaqayyo? Kan kufe hin ka'u jedha. Hin ka'amoo hin ka'u? Kan kufe hin ka'amoo hin ka'u? Itti aansee kan dogongoree hin deebi'u jedha. Hin deebi'amoo hin deebi'u? Carraa nuu laate. Barri kan nuu kenname kan kufe akka ka'uufi kan mucucaate kan kufe yoo ka'e taanaan kan dogongorees akka sirratuuf barri nuu kenname maatii Waaqayyo. Barri kan ittiin nuu lakkaa'u bara haaraa jennee yeroo bara simannu isa keessatti abdii hedduutu jira. Bara haaraa keessatti namoonni ka'uu qabnu. Namoonni kufne ol jechuu qabu. Namoonni dogongorarraa deebinee karaa beekumsaatti akkasitti wal eebbisaa miti. Oromoon yoo wal eebbisu irraa gora nu oolchi itti aansee dogongora nu oolchi jechuun kan dogongora hin deebi'u kan jedhu akkas jedha. Ammas raajiin inni tokko Miikiyaas raajii isaa boqonnaa 7 lakkoofsa 8 irratti yaa diina koo kufullee nan ka'a, dukkana keessa jiraadhus Waaqayyo ifa naa ta'a, anaan hin gammadin jedhaan. Diina isaatti qoosa. Namoota kufaatii keenya eegan
namoota hiyyummaa keenya eegan, namoota dadhabuu keenya eegan, dhibamuu keenya eeganiif yaa diina koo kufullee nan ka'a. Dukkana keessa jiraadhus ifni inni bara baraa ifa yoomiyyuu hin dhaamne, ifa isa dhugaa, ifa bahaa gala hin qabne, akka aduuf iddoodhaan kan hin daangeffne ifni ifa caalu. Ani ifa addunyaati kan jedhe, isin ifa addunyaati jedhee kan nu muude, duuka bu'oota isaatiin qulqullootaatiin isin ifa addunyaati jedhee ifummaadhaan kan isaan muude Waaqayyo ifa keenya. Kanaaf Miikiyaas maal jedhaan? Yaa diina koo maatii Waaqayyo seexana irratti qoosuu qabdu, injifatamuu hin qabnu. Addunyaan kun nu mo'attee nurratti kolfuu hin qabdu. Kan nu mucuceessitee nu kuffiste caala iddoo kufnetti nurra teessi. Iddoo nuti kufnetti orma nutti agarsiisti. Namoonni baay'een kufaatii keenya irratti ta'anii namni akka nu argu taasisuu danda'u. Waaqayyo garuu kan hunda keenyatu nu golga, kan hunda keenyatu nuuf da'eessa abbaa arjaa waan ta'eef bara kana keessa karoorri keenya haaraa ta'uu qaba. Kan bardur akkuma bara dur deddeebine sanatti bara kana keessattis deddeebi'uu qaba. Isa jireenya dhugaatitti deebi'uu qaba. Dhugaa dubbachuudhaaf dhugumatti wanti baay'een nu gufachiisuu danda'a. Waa baay'eedhaanis kufuu dandeenya. Kufnus Waaqayyo nu kaasa. Dadhabnus jabaan Waaqa waan ta'eef nu jabeessa. Yoomiyyuu taanaan namni amanaan yaanni isaa keessoo isaa keessa kan jiru kana nus bara haaraa yoo yaadannu jireenya keenya haaraa taasifachuun dirqa. Yoo kufnes isa sukkummannee abboota gaabbii keenyatti himannee manni amantaa nu qulqulleessuudhaaf jireenya haaraa kan kaleessa balleessinee akka itti fufnu otoon ta'in dhugaatti nu qulqulleessu, dhugaadhaan immoo iddoo nu dhukkube nu fayyisuu kan nu yaaluu dandeessu mana amantaa waan qabnuuf karaa isheetti deebinee jireenya bara baraatiif qopheessuu qabna. Yoo kana hin taane taanaan baruma haaraa kana keessa hojii moofaa hojjenne taanaan hin ta'u. Waaqayyo dachii kana keessatti akkuma dhagaachaa akka jiraannu hin barbaadu. Yaadattanii wangeela Luqaas boqonnaa 13 lakkoofsa 9 haga 10tti seenaan tokko seeneffameera. Yaadattan taanaan Gooftaan fakkeenyaan bara sana barsiisaa ture. Fakkeenya inni barsiise keessaa inni tokko kana. As wangeela Luqaas boqonnaa 13 irratti namni tokko maasaa isaa keessatti waynii dhaabbatee jedha. Waynii sana dhaabbateet inni kara biyya biraa deeme. Waynii dhaabbatee qabaachaa ture. Edda dhaabee kara biraa deeme booda firii irraa eegamutti yeroo ishii yoo qaqqabu gaafa azmaraan ga'u gaafa biqiltuun sun firee laachuu qabdu sanatti deebi'ee ilaale bara tokko dhufee hin biqilchine. Namoonni biyya bunaatti dhuftan beektu bara bunni ittiin dhaabbatutti aansee yeroo inni immoo biqiltuu kenna. Biqiltuun sun immoo firee yeroo kennitu ni dhufe ammas in dhabe. Waggaa lammaffaattis waggaa sadaffaas in dhufee irraa argachuu hin dandeenye. Sana booda maal jedheeni eegduu biqiltuu sana eegaa tureen biqiltuu tana murii jedheen. Waggaa sadi deddeebi'ee ishiirraa firee argachuu hin dandeenye. Kanaaf maseenteerti. Kana booda firee argamsiisuu hin dandeessu waan ta'eef murii gatii jedheen. Itti aansee maal jedhee eegaan ani ishii wajjin oolee bulu sun deebi'ee kadhachuutti ka'e. Yaa Gooftaa dhuguma keetii bara sadi dhuftee irraa hin arganne, yeroo ishii ijoollummaas dhuftee hin taane, yeroo dargaggummaas dhuftee hin taane, yeroo gaheessummaas dhuftee ilaaltee hin taane,
amma garuu dhugaadha muramuu qabdi garuu waa tokko qofan si kadhadheedheen bara dhufuut mee waan shiidhaa ta'u nyaata shiidhaa barbaachisu ittan kennaa jalasiis nan bareechee nan kotkotaa ammaaf garuu bara tana qofa naa kenna yoo didde bara ufutti ni murteedheen jireenyi namaa adaraadhaan kan ceedha maatii waaqayyo nuti waan namoota gaarii taaneef miti waan gaarii waan hojjenneefis miti kadhannaa ergamoota waaqayyootiin wabiidhaan ceene namni wabii harka jiruuf hin tiulu namni waasii waamee bahe namni kadhatee fi maaloo bara kana dhiisi mee ijoollee tana irra darbe bora dhufutti yoo hin sirranne taanaan hin muramu ammaaf garuu maaloo dhiisiif jedhamee nama kadhatamee nu bira darbameedha of tuuluun nurraan eeggamu namoonni baay'ee yoo laaltan abbaan baraa isaan qofatti fakkaata in ta'u namoonni baay'ee waan baay'ee nu kennuu danda'u umurii kan namaa laatu waaqayyoon ala kan biraan jiru jireenya kan namaa kennu kanaaf ka eegduun biqiltuu sanis maaloo bara tana dhiisiif jedhe kadhannaadhaan namoota umurii keenya dabalameedha nuyi kadhannaadhaan nama umuriin laatamee fidhaan nuti hojii gaarii qabaannee miti bara dhufuufis hojii moofaa hojjechuudhaaf yoo karoorfanne taanaan bara san keessatti muramuudhaaf namoota qophaa'an ta'uun qabu muramuu jechuun kutamee gatamuu mitimee murameera kan jedhamu biqiltuun fi lafti yoo adda ba'e taanaan biqiltuun sun jireenya hin qabdu jaalannees jibbines namni jireenya kan qabaatu akkuma yaaddan fakkeenyaaf qurxummiin bishaan irraa uumame miti seera uumamaa boqonnaa tokkorra yoo dubbisnu waaqayyos akkas jedhe bishaanis qurxummii fi bishaan keessa kan jiraatan haa argamsiistu jedhe bishaanichis maal baase as turtanii miti leenjir maal baase bishaan sun qurxummii baase biqiltu laftis biqiltuu haa argamsiistu ni jedhe laftis maal argisiiste goobas gaafa biqiltuun lafarraa muramte jireenya qabdi moo hin qabdu hin xoolagdii hin goggogdii mukni kophaatti hafee ibiddaaf qophaa'a maalirraa waan adda citeef mukni maalirraa uumame dursa waan inni uumame sanarra adda ba'e taanaan biqiltuun sun biqilan ta'u qurxummiinis waan ishiin uumamte sanirra adda baate taanaan biqiltuun qurxummiin sunis qurxummiin taatu du'aa ta'a raammoo tortoraa waan xiraa'aa ta'a maalirraa waan ba'eef bishaanirra waaqayyos akkas jedhe nama fakkeenya akkeenya keenyaan bifa keenyaan yaa uumnu jedhe namnis bifaa fi akkeenya eenyutiin uumame goobazochi namni kan waraabbatee ufi akkeenya waaqayyooti biqiltuun lafarraa burqite qurxummiin bishaan keessaa ba'e namni immoo eenyu keessaa ba'e jechuudha waaqayyo ni muramtaa yoo jedhamu lafti sun biqiltuun lafarraa akkuma muramtu jireenyi afuurawaa keenya jireenyi keenya waaqayyo waliin hariiroo hin qabaanne taanaan muramneera namatu nun argine malee xoolagneera namoota nun boonye malee duuneera kanaaf mee qulqulluun Phaawulos isin hammeenya fi gidiraa cubbuu yeroo hojjettan duutaniirtu nun jedha reeffa socho'uu fi kan hin sochoone jira kan socho'u kan akka keenya addunyaa kana keessatti kan marmaaru garuu du'aadha yaada du'aa hammeenyaaf gidiraadhaan kan jiraatu maaliif waaqaan adda ba'e waaqa wayyoo wajjiniin adda baane taanaan nuti duuneerraa hinduune jiraatadha kan ofiin jechisiisu waan ittiin uumamne waan irraa argamne sanii wajjin tokkummaadhaan yoo jiraat biqiltuun lafaa wajjiniin yoo jiraat qurxummiin bishaan isaa wajjiniin yoo jiraat namnis waaqa isa uume wajjin yoo jiraat jireenya gaarii dhugaatti jiraatadha yoo kanarraa adda ba'e jireenya isa moofaa keessa jiraattu qulqulluun Phaawulos bara lakkaa'u miti moofan haaraa kan ta'an jireenya isa dhugaatiin kan jiraan waaqayyoo wajjiniin hariiroo keenya yoo tokkoomsine dhugaadhaan
yoo abbaa keenya fakkaanne jireenya isaa hafuuraatiin yoo jiraanne taanaan dhugumatti nuti barri haaraa kun keenya taati. Abbaa baraa ta'uu dandeenya. Abbaa baraa ta'uun aangoodhaanii miti. Abbaa baraa ta'uun qabeenyaanii miti. Abbaa baraa ta'uun humnaanii miti. Abbaan barummaa kan keenya kan ta'u bara sana keessa hafuuraan hojjeta. Kenna Waaqayyooti. Bara kana nu laatu, bara kan nu agarsiisu, bara kan nu kennu Waaqayyo arjummaa isaatiin malee beekumsa keenyaanii miti. Gaarummaa keenyaanis ta'uu hin danda'u. Waan kana hin taaneef bara haaraa keessa hojii moofaa hojjechuu hin qabnu. Bara moofeessinu. Bara haaraa kana keessa hojii haaraa, jireenya haaraa, isa dhugaa, isa bifa haaraa, isa eenyummaa keenya haaraa, isa namummaa haaraa, nama haaraa kan jedhameen gooftaa keenya Yesuus Kiristoos fakkaachuudhaan jiraachuu qabna. Yoo kun hin taane taanaan jireenyi keenya haaraa otoo hin ta'in moofaa ta'a. Qulqulluun Phexros ergaa isaa tokkoffaa boqonnaa 4:3 irratti akkas jedha. Fedhii alagootaa kan raawwachuudhaan, sagaagaluudhaan, hawwii foonii itti raawwachuudhaan, machiidhaan, sirbaan, humnaa ol nyaachuudhaan, humnaa ol dhuguudhaan, humnaa ol fedhiidhaan, fedhii humnaa ol ta'e yaaduudhaan mataa isaatiin barri itti jiraattan waaqa sobaa waaqessuudhaan kan deddeebitan barri darbe ni gaha. Bara moofaa kan taasisu wantoota kan moofaan ni darbaan jedhamne moofaa sana ofirraa darbannee jireenya gaaraa, jireenya isa dhugaa, jireenya isa firee 30-60 irraa argamutti jiraachuudhaaf Waaqayyo waliin jiraachuu qabna. Barri kun kan keenya ta'uu kan danda'u bara sana keessa yaada gaarii, yaada Waaqayyo jaalatu, yaada ummata Waaqayyoodhaaf ta'uu danda'u ifa taanee argamuudhaan, soogidda taanee namootaaf dhugumatti mi'aawuudhaan namoonni nurraa waan barbaadan argatanii gaabbii galuudhaan, Waaqayyo galateeffachuudhaan barri kun bara nuuf ta'uu akka dandeenyu sagaleen Waaqayyo nutti hima. Kanaaf bara moofaa keessa haaraatti kan nu ceesisu yaada nu keessa jirudha. Yaada nu keessa jiru haaraa, gaarummaa kan Waaqayyo jaalatu yoo ta'e taanaan barri kun yoomiyyuu taanaan haaraa. Lakkoofsaan ala ta'uu dandeenya. Wanti haaraa nu taasisu uffata nuti jijjiirrannu miti. Iddoo nuti jijjiirrannu miti. Haaraa kan nu ta'u arjummaa Waaqayyootiin bara nu kenname kana keessatti yoo waan gaarii itti hojjannee Waaqayyotti gammade nus itti eebbifamuu kan dandeenyu jireenya haaraa kana keessatti haala kanaan yoo jiraannedha maatii Waaqayyo. Kanaaf jireenya bara haaraa yoo simannu dursa haaraa kan ta'u laphee keenyadha. Isa dhagaacha ta'e kana darbannee isa foon hafuura ta'e, isa Waaqayyoodhaaf mijatu, isa kanaaf Yohaannis gaafa barri jijjiiramu maqaan isaa qulqulluu Yohaannis jedhamee kan moggaafamu akka tabbaatti laphee dhaabbate sun akka dirreetti akka diriiru. Hammeenyaaf gidiraan nu keessa jiru hundinuu jijjiiramee Waaqayyoodhaaf aarsaa taanee dhiyaachuudhaan kan ol jedhe sun gad jedhee hammeenyaaf gidiraadhaan kan guutame sun inni hundinuu keessaa bahee mucuusni gannaa sun waan baay'ee fudhatee darbeera. Bishaan lolaan waan baay'ee fudhateera. Nu garuu hafneera. Cubbuuniif gidiraan nurra jiru hundinuu arjummaa Waaqayyoodhaan nurraa fudhatamee mana amantaa qulqulleettiitti dhiigaaf foon isaa fudhannee jireenya haaraadhaaf of qopheessuu qabna. Dhumarratti akkuma abbootiin nu eebbisan barri nagaa jedhanii eebbisu miti. Akkas jedhu miti. Gadaan quufaa gabbina jedhanii dhumarratti wal eebbisu. Barri keenyas kan quufaa, kan nagaa, kan jaalalaa nuuf haa ta'u. Moofaan maal ta'eera? Haaraa noo. Haaraa bara otoo hin ta'in eenyunni? Laphee keenya,
hojii keenya hojjennu waan ta'eef Waaqayyo hunda keenya barri haaraa kun kan Waaqaaf kan keenya nuuf haa ta'u seexanaaf bara kana illaanna biqila eenyu daaktu kana booda kan maaramii kan Waaqayyo daaknaa biqila seexanaa ni daakture kanaaf hojii qabnaa seexanaan jedha seexana ganneerra jireenyi keenya furaan jireenyi keenya dhugaadhaan mana Waaqayyootti akka ta'u Waaqayyo nu wajjiniin haa ta'u barri kun kan qufaa kan gabbinaa kan gaabbiitti gallu kan gammachuu nuuf haa taasisu ameen.